السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمان إن شاء الله أبوليتي تينا نصرادان قرآن ربي كبجمو جنان كبجنان آيان ربي kan garagarana walitti laayixee maaliifuu fakkeenyaaf namni barachuudha yoo barumsa dide immoo waan hin beekne dubbatu irraa of qusachuun barbaachisaadha. Kanaafuu immoo quraanni rabbii fuuldura keenya jira. Maaltu immoo barachuu nu dhorga yoo baranne maal rakkoo qabasa? Immoo ta nama jala caafii dhageenyeen walitti laaquun maaliif barbaachise yoo baranne hoo akkuma namni jalaa dhageenye barate sanitti nus yoo baranne hoo osoo fuuldura keenya quraanni rabbii jiru biraa maaliif dhoowwanna? Dhaamsa kun jechuudha. Kanaafi fantashiruu fi sabiilillaahi jette isiin. Garuu garaagarana walitti laayite qasdiin isiin mootu سورة قرآن سورة الجمعة آيات القرآن الرتي ربي سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كجلسان جتشورا كربنا كز جلسان إسين قصدين إسي كان فيديو إسي أول الرتي جتشورا نيقوتن فين صلاتين صلاة نيجتي إيدا قويا إيدا صلاة نيجتي garuu mootu kan ayata kana fa'iidaa qudiyati salaatu uguu salaanni xumuramte geeffamte salaattanii geessitan yaani fantashiruu fil ardi faca'a deemaa dachii keessa jechuudha fil ardi dachii keessa deemaa wabtaguu min fadlillaahi tola allaha irraa barbaadadha riskii rabbii barbaadadha واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ربي كيسن هدومنا ذكرا صلوات أبو سودان قرآن قراودان ذكري أدى جتشودان هدومنا جتشودان رب الرتي فارو هدوميسا لعلكم تفلحون أكا ملكوفتني بجتشا كجد إسان ربي نسين قصدي نسيساني آيات سان را فرأته فانتشروا جتشودان فانتشروا سرا فرأته إمو في سبيل الله قربراتي فوتيج سبحان الله ربينك إن شاء الله نما براتي برسيسو سياتاسو جلد دعاي قدا فبوليتي تيا فكينيا في آيات برا كيستي كان كرا ربي كيستي إلو لاق أبسا يجرو بوتا هدو جرا يجودا سنرى سورة البقرة آيات الباب سقل تمرتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين جاء ربي سبحانه وتعالى إسين أما وقاتلوا كان سورة براكيزة ورتجور مالفو وقاتلوا لولا أجيسا يعني لولا في سبيل الله كرا الله كيستي الذين يسانوان يقاتلونكم إسن أجيسا جتو ورا إسن أجيسا ورا نم أجيسو ديم ديني كان بلسو راف ديم فكينيو جتو ولا تعتدوا جل ربي سبحانه وتعالى أما اللي دانغا دربنا جل ربي سبحانه وتعالى أجيشا كان كيستي دانغا دربنا جتو فكينيو dubartoota illee ijoollee illee manguddoo guddaa kama nagaan taa'u ka lola keessa hin jirre kana maani lolle kana gaha kana kiristaana haa taatu loluuniin ajjeesuun dhorgadha jechuudha amantii keenya keessatti dhorgadha inna allahan laa yuhibbul mu'tadiin hin jaalatu warra daangaa dabran hin jaalatu maaliifuu daangaa dabreen nagaan taa'u kana ajjeesuu wayitaatire dhorgadha jechuudha. Dhorgee jira rabbiin keenya nama nu loluudhaaf diin keenya balleessuuf deemee dhufee nu loluudhaaf diinii kana balleessuudhaaf deemu irratti qabsoofna malee nama nagahan taa'u kiristaanallee haa taatu abbaa fedhe haa taa'u kan nagahan bobba'ee galu wanni ajjeesaniif hin jiru. Kana sababni ani ayata kana dubbisee illee sababa obboleettiin teenya fantashiruu fi sabiilillaahi jetteef maaliifuu quraanni rabbii kabajamuu qaba kabajaa argachuu qaba maaliifuu akka barbaadan garaagaraan walitti laaquun hin danda'amu jechuudha kabaja guddaa qaba beeknan dubbisuudha beekuu baannaan dhiisuun barbaachisaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.